وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أرقى قيا إبتي قيا صدركات قيا كبجات واني انقبابا ومتكا وانقبابا فايداها الليتو كإلما الليتو سكندي تكالمت مايكيرو سكندي دبتو برباد وانا جبا نمويتو جارتي ورا غاري قبايدن جارتي ورا كقبو كان إلما غاري اللي كبرتو قبا ilmi madrasaa taree jennaan ilmi kun ilma gaarii ta'a moo ilma badaa ta'a jechuu jaartii isaatiin mari'ateedhan. Maal jedheen jaartii isaatiin yoo mucaan keenna qaraatii gale akka inni ilma badaa ta'uu fi kheyrii ta'u haalaallu waliin jedhan. Maal waliin godhani? quraanallee karra isaa dura kaayan, mallaqa birrillee karra isaa dura kaayan, burcuqqoo waa keessa dhuganillee karra isaa dura kaayan. Maal waliin jedhan? yoo quraana ka fudhatu taate mucaan keenna sheeka ta'a jedhan nama diinaa. yoo ammoo mallaqa fudhate naggaaddee ta'a jedhan. yoo ammoo bishaan san fudhatee ka dhugu taate ilmi keenna ka farsoo biiraa dhugu ta'a waliin jedhan. maarree mucaan hin galle sa'aatiin wayta gahee galu mucaan wayta dhufe waan kanallee qubarraan qabu quraanallee fuudhee dhungatee bobaa kaahateedhan, birrillee lakkaatee kiishii kaahate jedhan, bishaanillee haga dandeerraa dhugee achi deebise jedhan. namichi dhokatee laala jaartii dhahee wanni an sodaadhe amma dhufte jedheen jedhan ta'u walaa sun tahin. maal inna ibnuna yakunu ibnan siyaasiyan, mucaan keenna nama diinaa son tahin, naggaaddee son tahin, ilma badaa farsoo dhufa son tahin, ilmi keenna ilma siyaasaa ta'uu ilma badaa nurraa ta'e jedheen jedhan. siyaasa jechuun malatti beeke quraanallee kabajee fudhate, birrillee as keessa kaa'ee biraa tare, bishaanillee haga dandeerraa dhugee tare. tokkoffaa wanneen dubbatu barbaade namni tokko ilmi isaa qajeeluufi bareeduma jaartii asoo laallatin intala diinaa fuudhuudha jedhan tokkoffaa. lammaffaadha eega ilma kana argate tokkoffaa akka dhalatee maqaa gaarii itti baasu. maqaan badaan ka shari'aan ittiin baasinaa jedhe jira. maal faa jennaan? rabaahin faa, aflahin faa, yasaariin faa, حزني فا، أسرمي فا، عاصيا فا، برا فا، أبو الحكم فا. كان مرة رسول الله صحابة باس الرجال مكان الرجال تمام كم جنان عبد الرحمن فا، عبد الله فا، محمد فا، خالد فا، حمزة فا. كنا أكل من الأدين أسونا مدينة تتناباسا جدين أبالين أكاكوكي تتبافا دجل jaartilleen laalee ana kaakayyuu kiyyatti baafadhatii yaadadhaa jedhe. kun dogongora hamaadha jedhe. lammaffatti akka dhalateen ilmarra haqiiqaa qaluu qaba jedhe. yoo dhiira rabbi sii kenne korbeessa lamarraa qalta yookiin ragorraata tola rabbiiti waan ta'eef. yoo durballee rabbi sii kenne re'ee takkarraa gorraata jedhan hin dagatinna jala. itti aansee wanni ilma gaarii irratti namaa qajeelchu al-ajlu bayna al-awlaad, ijoollee akka dhalatteen akkasii guddattee wal qixxeessu. tokko shararii bittee tokko suuqiin bitin, tokko ifooppi bittee takka waa bituu fi dhabdee qullaa ittiin galin. ijoollee wal qixxeessuun qajeelluma ijoollee irratti akeekaadhaan. ijoollee wal dabsite taanaan tokko yookiisan ajjeesa yookiisiyyuu ajjeesaadha. yoo namni wayii rasuula dhufee ilma tokko bichaa kennee tokko kan kennin rasuula ragaanaa ta'i jennaan, rasuulli ijoollee maraa kennitee kana bichaa kennite moo jennaan, lakki kana bichaa kennee waan bidhaan qabu jennaan, ishhad fa innii laa ashhadu alaa dhawrin, nama bidhaa ragaatti godhi an waan badirratti ragaas hin ta'u jedhee firraa ari'e jedha. arrifqu baynahum, ijoollee wayta rabbi sii kennarraa ijoollee itti laaffisu. ijoolleen tumuun, ijoollee quun, ijoollee loluun
أجل ما يسانفد إنما ربما يصير كالحمار لا تتحرك إلا بالضرب جدا إجول يوم أولا أكهر تما برت تما ملي يسجد جدا فكاني قال الأقرب إن لي عشرة من لا يرحم اتعانسي إجول يا ربي سيكن دنغتو ولين تبتو عمر دان يما قباتو وجين إجول ولين تبتو رسول الله حسن جافتو بيه بوتو كيست itti dhufee jennaan ifitti qabee dhungate akraa jechuu warra baadiyyaati an takka ijoollee kudhan rabbi naa kenne takkaan dhunganne jedheen jedhan rasuulan isin ka ijoollee hambaatu dhungattan rasuulli maal jedheen yoo rabbiin qalbii kee keessaa rahmata sii fuudhe rahmata si keessaa fuudhe ammaal sii godhuu danda'a jedheen jedhan rasuul birrul waalidayn yoo ilma qajeelfate yoo ilma sii qajeele faayidan maal tokkoffaan haadha abbaa qajeeltin jallattu قال الشاعر ربيته سجينا وهو يتيم فلما كبر وصغر لوى يدي لوى الله يده نمنو إيمان جد عربا أن علم هذا كم نقدسه أكا هذا تهبي أكا بالله تهبي قدسه ويتقدت جد لوى يدي حركة نمتير لوى الله يده ربي حركة سامتير جديدا علم جلته تانا أكسي سمتير سبراترا اللجورة الصالحة ilma qajeelfate taanaan dhiirummaa gaarii siidhaala jedha kamza usratun mutamaasika ilma gosa wal qabattu ganda wal qabatu beetasaba wal qabatu siitaati jedha ilma qajeela taalan intishaarul hibbu bayna al-awlaad ijoollee wal jaalata walaa shakka anna asbaaba israafi al-awlaadi kathiirun minhaa ijoolleen namarraa jallatun namarraa baduun waahidduun argamti jedhan minhaa al-faqru tokkoffaa wanni ilma namarraa jallisu ilma namarraa balleessu hiyyummaadha jedha hiyyummaa qabaatte taanaan tokkoffaa ilmuma keettu jallata sittuu aanee aljuluusu bilaa amal lammaffaa dalaggii malee akkanaan taa'aa oola waljuluusu bilaa amalin dalaggii malee taa'uun hamatti si kaasa hannatti si kaasa kijiba si kaasa waan biyya keessa hin jirre qama'uu fi sijaara dhugu si kaasa jedha القرآن السوء اتعاني المبدا واهل بدا رفيق بدا ارغتجد سوء معاملة الوالدين للولد برتري هذا أبا انكبد هذا أبا مقابل التججيرة مشاهدة الأفلام وان بدا فيلمي وان يغنى كان فكات بدل لا ولجد تخلي الأبوين عن تربية الأولاد كان مركز سواني سمير المجلس هذا أبا كوانا قادته كوجي موتما دلقو كوان بدا دلقو ilma sa'aatii tokko sokondii takka kenneefi bira taa'ee gorsuu dhabuun bira taa'ee naamusa goosisuu dhabuun kama wayita gale bichaa loluun ka sa'aatii tokko sokondii takka kennee adaban barsiifne waan ilma akka malee jallisurraayi musiibatul yatiim bira tareeka kanarra'aan ilma abbaan qabne ilmi abbaan qabne naamusa dhabuu keessatti jallatuu keessatti karoora dhabuu keessatti hangafa jedhaa وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر سجنتا فنين بودا هرتي بنا مغرى صلاة